ambayu duuni keenya rigaa gidduu dabalee booda lubbuun keenya booda rigaa amma sadii booda ambayu tasaamuu keetti deemni ati anaafati biraattuu rafannoon kun nuuf ta'a jedhama kana anaafis guyyaa har'aa kana araasummaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaranii qabanneeti haati keenya qulqulleetti dubaroo maariyaam guyyaa dhumaa walii keenya nuuf taati mana waaqayyooti gaafa galtanii taa'aati eeggadhaa amma qophaa'utti hin taa'amuun ta'u. Orang kita sampai surga sapi, maka Abba, maka Ilma, maka Pura Kulkullu, Wakil Tukutnya Mana, Amin. Maka Abba, maka Ilma, maka Pura Kulkullu, Wakil Tukutnya Mana, Amin. Maka Abba, maka Ilma, maka Pura Kulkullu, Waaqayyo tokkotti ni amanna. Amin. Hundumaan dura Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa eebbisee uffannaa adii nutti uffisee dirree isaa qulqulluu kana keessatti walitti qabamnee maqaa isaatti galateeffannuudhaaf ergamoota faana haa walitti nu qabu maqaan isaa kan ulfaate kan yeroo jedhamuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa kaasnee irraa adda kan hin baasne haati keenya haati Waaqayyoo akka gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ishii kabajetti maqaan ishii kan kabajamee fi kan yeroo jedhamuuf haa ta'u. Akkasuma waaqa isaaniif jedhanii waa'ee isaanii dhiisanii waaqa isaaniirraa gonfoo ulfinaa kan argatan akka gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos isaan kabajetti maqaan qulqulloota isaa maqaan ergamoota isaa kan kabajamee fi kan yeroo jedhamuuf haa ta'u. Kanatti aansuudhaanii ija Waaqayyoo kan jedhamtan abbootiin koo luboonni tajaajila mana qulqullummaatiif kaarifattan obboloonni koo daaqonoonni uummata Waaqayyootti daandii jireenyaa kan agarsiiftan barsiisonni wangeelaa faarfattoonni haadhotii fi abbootiin umuriin eebbaasni laatamee mana qulqullummaa kana keessatti umurii keessan kan dabarsitan daa'immanii fi dargaggoonni nagaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha akkam bultanii akkam yoo dhageessanii akkam dhuftanii nagaa galata Waaqayyoo jennee akka sagalateeffannuudhaa fi arraba keenya galata kan guute Waaqni keenya kan ulfaateef kan galatoonni nuuf haa ta'u. Guyyaa har'a kan keessa Waaqayyoon galateeffadhaa. Egaa akka sagalateeffannuudhaa fi guyyaa har'aa kana umurii keenya gubbaarratti kan nuuf dabalee Waaqni keenya maqaan isaa kan ulfaatee fi kan ol jedhamuuf haa ta'u. Egaa akkasuma Waaqayyootti guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa fudhannee kan wajjin ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 19 kan nu ta'a. Hundumti keessan na faana jettu. Mucaa kee fudhadhuutii jedhame. Mucaa kee fudhadhuutii gara Gibsiitti baqadhu. Mucaa kee fudhadhuutii gara Gibsiitti baqadhu jedha. Egaa sagalee kana kan dubbate ergamaa Waaqayyootidha. Sagaleen kun kan itti dubbatame qulqulleetti haadha keenya dubaroo Maaramitti dubbatame. Kan barreesse sagalee kana kan barreesse wangeelaawwan arfan keessaa abbaa keenya qulqullicha Maatewostu sagalee kana barreesse jechaadha. Egaa yeroo amma keessa jirru kun akkuma beekamu zamana sigee yookaan immoo yeroo habaaboo jedhameetu beekama. Sigee kan jedhanii abbootiin keenya afaan Giiziitiin zamana sigee jedhama. Zamana sigee jechuun yeroo habaaboo jechuudha. Kanaaf egaa barumsa keenya kan ilaaluun dura wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gubbaarraa kaasnee gaafa ilaallu dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arganna jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhalata jedhamee raajotaan raajamaa kan ture bara mootichi Heroodis
biyya Yihudaa bulchaa keessatti gooftaan hin dhalataa magaalaa Beetlehem keessatti dhalataa Yihudoota biyya Yihudotaa garbummaa keessaa kan baasu uummata Israa'eliin kan fayyisu hin dhalata jedhamee gaafa raajamaa ture sana mootichi Heroodis jedhamu biyya Yihudaa bulchaa ture. Gaafa kana mucaan kun magaalaa Beetlehem keessatti gaafa dhalatu mootiin Heroodis jedhamu kun hirraafame jedha. Maal ta'e? Hirraafame. Maaliif inni mootummaa biyya lafaa waan bulchuudhaa fi mootummaa godharraa fudhata jedhee raafame jedha. Yesuus Kiristoos garuu mootii lafaa fi kan samiiti. Heroodis garuu kan maaliifi? Mootii biyya lafaati. Inni garuu mucaan dhalate kun ba'a biiftuuti kaasanii ogeessonni urjiidhaan marra'amanii dhaloota mucaa kanaa ilaaluudhaaf gara Beetlehemitti gaafa dhufan maasaraa mootii kanaa bukkee gaafa ga'anii mootiin dhalate kan jedhamu suni urjiin oofee kan nu fide suni iddoo kan jira dhaqnee isaaf sagaruun dhufnee jedhanii gaafa isa gaafatan mootii kun caalumatti raafamee jedha. Caalumatti maal ta'e? Irraafamee jedha. Gaafa kana mootiin dhalate kun maalidha inni jedha. Mootii kanaaf gaafa sagadan anaanis deebi'aatii waa'ee isaanitti maal dhaqeensa gadaafeen maaliif mootii dhalate waan jedhameedhaaf mootummaa kanarraa fudhata jedhee waan yaaduudhaaf daa'ima kana ajjeesuu waan barbaadeedhaaf jechaadha. Gaafa kana gaafa deebitan karaa koo deebi'aa jedhee jara kanatti gaafa dubbatu jarri kunis ba'a biiftuutii ka'anii amma Beetlehemitti addeessi yookaan immoo urjiin oofee isaan fidee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoon hundumaa gochuu danda'a. Isaan namaan karaa marraa amartoo hin taane urjiin fuula isaanii fuuldura bu'ee amma Beetlehemitti daa'imichi haadha isaa faana hammatanitti isaan gaggeesse jedha. Gaafa kana achi ga'anii fuula isaatti haadhaa fi mucichatti argatanii jedha Beetlehem keessatti gaafa argatan fuula isaatti kufanii sagadanii jedha. Erga sagadanii booda qoda isaanii bananii jedha. Saanduqa isaanii bananii ijji manshaa yookaan immoo karbee dhiyeessanii warqii laatanii ixaana kennanii jedha. Harka fuunchaa dhiyeessanii jedha. Erga kanaa booda ergamaan Waaqayyootti dubbatu. Karaa dhuftan gubbaadhaan deebi'inaa. Maaliif? Mucaa lubbuu mucaa kanaa balleessuu kan barbaadu mootiin kun isaanirraa dhaga'ee mucaa kana ajjeesuu waan barbaaduudhaa fi karaa dhuftan sana gubbaadhaan hin deebi'inaati karaa biraa galaa jedhee ergamaan Waaqayyoo galgalatti dubbate jechaadha. Isaan karaa biraa ba'anii hin galanii. Erga kanaa booda isaan karaa biraa ba'anii gaafa isaan galan mootichi Heroodis gooftaa keenya barbaachaaf jecha Yesuus Kiristoos barbaachaaf jecha daa'imman 14,000 ol ta'an walitti qabsiisee maal jedhee gargaarsa goonaaf jedhee haadhotii daa'imman baatan walitti qabsiisee daa'imman 14,000 ol fixee jedha. Maal gochuudhaafi Waaqayyoon keessa argachuudhaaf daa'imman kana ajjeesee jedha. Akkuma raajichi Ermiyaas boo'ichi haadholii Raamaatti dhaga'ame. Isaan gargaarsa fudhachuuf daa'ima isaanii walitti qabanii dhaqanii inni garuu faallaa kanaa kan ta'e daa'ima isaanii harkaa ajjeesee gaafa inni fixu iyyi yookaan immoo ilma haadholii amma Raamaatti dhaga'ame samii gubbaarratti dhaga'ame jedhe. Kanaaf guyyaa sana daa'imman 14,000 ol kan ta'an kan ajjeefamu jechuudha. Yeroo kanas ergamaan Waaqayyootiin marra'amanii gaafa isaan deebi'anii ergamaan Waaqayyoo yoo kana Yoosefitti mul'ate maal jedheeni haadha isaa daa'ima kana fudhadhuuti gara biyya Gibxiitti baqadhu. Maaliif mootichi Heroodis kun mucaa kana ajjeesuu barbaada. Amman gaafa siin jedhutti immoo achuma ture jedhee jedha. Amman gaafa sitti immuutti achuma ture jedhee jedha. Egaati yeroo kana maal jennee yeroo habaaboo jennu keessa jirraa jennu. Habaaboon yeroo kana yeroo itti waqtiin gannaa darbee yeroo itti habaaboo biraa keessa jirrachaa. Habaaboon yeroo itti bareedee namoonni ba'anii ittiin bashannanan keessa jira jechaadha. Haadha keenya dubaroon Maariyaamiinis abbootiin keenya maal godhanii habaaboodhaan fakkeessanii. Maaliif jennaan habaaboon miidhagduudha. Haadha keenya dubaroon Maariyaam maalidha? Inni argamu maalidha?
miidhagudha jecha habaaboodhaan gaafa fakkeessan habaaboon fooliin isaanii baay'ee urgaa yeroo ammaa kana kan kamiin irra hubatee nyaata irraa qopheessu habaaboodha ni kine haati keenya dubaroon maariyaamii abbootiin keenya kan maqaa shikaasin jecha haati keenya akka habaaboo kanaatti urgoofti jedhanii abbootii keenya kan kaasanidha jecha inni kan biraan habaaboon yeroo kana habaaboo ta'ee booda habaaboo harcaafatee maal qopheessaa firii mucaan nama nyaatu qopheessaa jecha haati keenya qulqulleetti dubaroon maariyaamii daa'ima taatee waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin deessee anaafis nyaata foonii fi lubbuu kan laatte haadha keenya dubaroon maariyaamii habaaboo kanaaf fakkeessanii kanaaf haati keenya dubaroon maariyaamii foon keenyaafis lubbuu keenyaafis kan ta'u qoricha nuuf laatte jedha. Kanaaf egaa qulqullichi Daawit maal jedhee yaa mucaa koo jedhu mana abbaa keetii yaa mucaa koo fira keetii mana abbaa keetii irraanfadhu mootichi miidhagina kee jaallate mootichi maal godhee miidhagina kee jaallate haati keenya dubaroon maariyaam maal jenne habaaboon miidhagduu akkuma taate haati keenya dubaroon maariyaamis habaaboo kanaan fakkeessanii abbootiin keenya jechaadha inni kan biraan qulqullichi Efreem waggaasee yookaan immoo galata maaramii kan guyyaa har'aa lakkuma torba gubbaarratti hidda isaa irraa kan baate habaaboon urgaa gaarii qabdu siidha jedha. Hidda isa irraa kan baate hidda isa irraa kan dhalatte habaaboon urgaa gaarii qabu siidha kan jedhe. Kanaaf abbootiin keenya haadha keenya dubaroon maaramii habaaboo kana fakkeessanii. Inni kan biraanii wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gubbaarratti firii garaa keerraa argames kan eebbifamedha. Firiin gadameessi kee baate addunyaan kun kan nyaatee eenyatti argachuu danda'u kan eebbifamedha jedhee qulqullichi Luqaas kan barreesse firii kana nuu laachuudhaaf haati keenya dubaroon maaramii biyya lafaa kanarratti godaante jedha. Barbaachisummaa godaansaa. Godaansi maaliif barbaachise? Maaliif godaanani? Waaqayyo gooftaan wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 3 gubbaarratti hundumaa kan danda'u Waaqayyoodha jedha. Hundumaa kan danda'u inni Waaqayyoodha. Godaansisuu otoo danda'u godaane. Ofii isaatiif hunda gochuu kan danda'u hundumtuu isaan ta'e isa malees kan ta'e hin jiru jedhe qulqullichi Yohaannis kan dubbatu. Waaqayyo garuu hundumaa danda'u akka nama humaa hin dandeenyetti maaliif godaane? Kanaaf egaa raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 12 gubbaarratti maal jedha? Yaa Gibxi Waaqayyo duumessa ariifataa yaabbatee gara kee ni dhufa. Waaqolii tolfamaa keessin waan caccabsa jedhamee raajiin kan raajame kana gooftaan kanaaf gara Gibxiitti godaane. Maal jechuudhaafi raajiiwwan raajame kana gooftaan dhugaa baasuudhaan yookaan immoo ragaasuudhaan jecha gara biyya Gibxiitti godaane. Inni kan biraan waaqa tolfamaa warri Gibxii waaqessan isa kana balleessuudhaaf Waaqayyo gara Gibxiitti godaane jedha. Inni kan biraanii raajicha Hosee boqonnaa 1 lakkoofsa gubbaarratti mucaa koo gara Gibxiitti awwaame jedhamee raajame kan jiru sana isa kana mirkaneessuudhaaf Waaqayyo gooftaan gara Gibxiitti godaane. Maaliif? Dubbii raajotaan raajame sana gooftaan dhugaa taasiseetti agarsiisuudhaaf jecha gara Gibxiitti godaane jedha. Heroodis jedhama mootummaa akka fudhata jedhati gooftaatti waan hinaafedhaa fi Waaqayyo gooftaan akka namaatti gara Gibxiitti godaane jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 3 gubbaarratti yoo magaalaa tokkotti rakkina sirriitti baay'isanii gara magaalaa biraatti godaana yookaan immoo baqadhaa jedhee Waaqayyo gooftaan kan dubbate kana ofii isaatiif rakkina magaalaa sana keessatti isarratti baay'isnaan gara Gibxiitti godaane. Anaan isin nu barsiisuuf jecha magaalaa tokko keessatti rakkina walitti baay'isan yoo isin dhiphisan yoo jireenya keessan balleessuu barbaadan gara magaalaa biraatti baqadhaa jedha wangeela kana gubbaarratti. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 gubbaarratti jechaadha. Yoo isin rakkisanii gara magaalaa biraatti baqadhaa. Kanaaf jecha gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'uuf gara magaalaa yookaan immoo baraa Gibxiitti godaane jedha. Kanaaf inni kan biraan gannata keessaa kan godaanan gooftaan Yesuus Kiristoos
kabajee bareechee torshee gannata keessa kan kaa'e abbaan keenya Addaam waan nyaatu laatu qopheessee fi uffannaa isaa akka yaaddoofne godhee dhugaatii isaa akka yaaddoofne godhee gannata keessa kan inni kaa'ee mucaan namaa harkuma isaan balleessee gannata keessa kan inni godaane sana gannatatti deebisuu jecha isaatii godaane jedha. Akka inni bakka ba'e sanatti deebi'uudhaaf jireenya mucummaa dhabe sanatti akka inni deebi'ee mucummaatti deebi'uudhaaf garbummaa daabiloos jalaa isa baasuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatiin godaane jedha. Inni kan biraanii haati keenya Hewaan ofii ishiitiin kan hin godhaa jedhame boodee gannata keessa kan godaante haadha keenya Hewaaniin deebisuudhaaf Waaqayyo gooftaan ofii isaatiin godaane jedha. Egaati godaansi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii faana Yoosefii faana Soloomee faana taasisan waggaa 3 ji'a ja'aadha jedha. Jireenyi kana gidduutti ammam akka ulfaatu godaansi ammam akka ulfaatu ashaara jiraachuun ammam akka ulfaatu jireenyi mucaa namaa sammuu isaa waa hubatuuf baay'ee kan ulfaatudha jedhu abbootiin keenya. Inni kan biraanii mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 13-17 jawwichi gara biyya lafaatti gargarbatame jedha. Qulqullichi Yohaannis jawwichi gara biyya lafaatti gargarbatame dubartittiin mucaa dhiiraa deessa yeroo arge ni ari'ate jedha. Jawwicha kan jedhame abbaa keenya Addaamii fi haadha keenya Hewaan gannata keessaa kan baase. Isa gaafa guyyaa jalqabaa dhalatee madduu jennee kan wajjin baranne san daabiloos jechaadha. Samii gubbaarraatii gadi darbatame gara biyya lafaarratti. Gara biyya lafaatti gad darbatame yeroo sana immoo dubartittiin mucaa dhiiraa deesse kana in ari'ate. Dubartittii kanaaf garuu akka gara gammoojjiitti baqattuudhaa fi gochoon iddoo biraa kan fakkaatu lamashiidhaaf laatame jedha qulqullichi Yohaannis. Ishiin garuu gara lafa onaatti baqatte jedha. Eegaa ishiin garuu gara lafa onaatti baqatte jedha. Jawwee kan jedhame kun mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7-9 gubbaarratti bultoon seexanaa yookaan immoo daabiloos isa samii gubbaarratti ergamaa Waaqayyoo ta'ee jalqaba uumame sana hojii isaatiin immoo seexanatee gara biyya lafaatti kan dhufe isaanidha jedha. Inni lammaffaan immoo bultoon seexanaa kan ta'e mooticha Heroodis isa kanatu haadha keenya dubaroo Maariyaamii ari'ate jedha. Inni kan biraanii dubartittii kan jedhamte haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiidha jechaadha. Mucaa dhiiraa kan deessisan ishii kan jedhamte sun immoo haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiidha. Mucaa kan jedhame immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Maaliif jennaan seera waa boqonnaa 2 lakkoofsa 22-24 gubbaarratti dubartii jechuun maqaa kabajaa dubartootaaf laatamedha. Kan ittiin dhiironnii fi dubartoonni gargar ittiin ba'anidha maqaa ulfinaatiin. Haadha dubartii jedhamanii waamaniiti namoonni baay'een yeroo beekamu jira jecha. Maqaan kun maqaa ulfinaa maqaa kabajaa Waaqayyo dubartootaaf laatedha jecha. Haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiitiin dubartii jedhamtee kaawwamte ishiidha. Kanaaf egaa abbaan keenya Addaam as gubbaarratti maal jedhee mee ishiin kun maal siif taati jedhanii jedhee Waaqayyo gaafa isatti dhiyeessu ishiin kun dubartii jedhamti. Maaliif qaamni ishii qaama koorraa hirame jedhe. Addaam akkas jedhe. Qaamni ishii qaama koorraa hirame lafa ishii lafee koorraa ba'e waan ta'eedhaaf ishiin kun dubartii haa jedhamtu jedhe. Wangeela kana yoo dubbatan itti bakka agartu jechaadha. Kanaaf dubartii jechuun maqaa salphinaa otoo hin taane maqaa ulfinaati jechaadha. Dubartii gaafa jedhamu Waaqayyo kan kabaje maqaa ulfinaa kan laatan jechuudha. Kanaafidha. Inni kan biraanii kochoo lamatu laatamee fi akka ishiin gara gammoojjiitti baqattuudhaaf kan jedhame haadha keenya dubaroo Maariyaamiitti ergamaadhaan kan itti himame sanaadha. Akka ishiin godaantuuf rakkina kana jalaa akka baatuudhaaf ergamaadhaan kan itti himadheedha jedhu abbootiin keenya jechaadha. Kanaaf egaa haati keenya dubaroo Maariyaamii guyyaa gaafa tokko otoo deemaa jiranii mucaan ishee harkatti beela'e. Maal ta'e isiniin jedhee gaafa mucaan keessan beela'e akkam taatu isiniin jedhisu hanna nama geessu waan isiniin jedhe amma gaafa dubbattanii mucaan keessan waan itti hin ta'uu akka taatu baay'ee rakkisaadha jechaadha. Haati nama faana rakkatti miti eemu gaafa kanaa mucaan ishee isin beela'e Yoosefis inni gargaaraa ishee beela'e Soloomiin gargaartuu ishee gaafa beela'anii
nyaata barbaachaaf gara mana namaa deemte jedhe. Maal barbaacha deemte? Nyaata barbaachaaf gaafa deemtu achi geessee yaadannaa mucaan kun beela'e. Namni kaan warri jiran beela'aniiru. Barahaa kana keessa jirra. Biyya ormaatii dhufne adabaatti samshaannaa kennaa jette. Maal jetteen? Gaafa isheen jettu haati manaa sun gadi baatee ati dubartiin kana fakkaattu jette. Arrabsoon kaleessa ishee gubbaarra turu har'as ishuma faana jirti. Ati dubartiin kana fakkaattu amala keetiin malee diinqa abbaa manaa isheetiin baatu jettu. Dhageessanii? Kanaaf kan si rakkise amala keeti jetti arrabni keenya baay'ee rakkisaa jechaa. Gaafa kana haati keenya qulqulleetti dubaroo maaramii maarree amma kana darbaa dubbachuu keerra gadhubachuun kee gaariidha. Dubaruu kiristaanota darbaa dubbachuu gadhubachuun gaariidha miti ishiin kan manaa baase garuu nyaata jireenyaa kan ta'e Kiristoosiin baattee godhanaa jirti bar. Kan foonis kan lubbuus kan ta'e baattee godhanaa jirti bar. Garuu dubartiin kun jishifaa waan ta'e waan hubanneedhaa fi ati bee amala keessa rakkisee gaafa jettu na dhubachuun kee gaarii mitiiree jettee ennaa isaan biraa deebitu. Caammaa mucaa ishiitiif sabaa sagal gaafa inni irratti sana laatanii Beeteleem keessatti kan laatamu sanaa mucaa ishii irra jalaa fudhatanii namoonni. Jala hatan. Imboose baay'ee gadditee imboose nyaata argachuu kan hin dandeenye caammaa mucaa kootiitti nan fudhachiise baay'ee ulfaatachaa. Gaafa kana nyaata kana argachuu kan hin dandeenye caammaa mucaa kootiitti nan fudhachiise jettee gaafa ishiin boossu daa'ima ta'ee waaqayyoo kan ta'e. Dadhabaa fakkaatee kan godaana Kiristoos hunduma ishii gubbaarra taa'u suni haadha koo hin booyin. Inni maal waan ta'edhaaf? Inni waaqayyo waan ta'edhaaf. Akkuma anaafis haadha keenya jaalladhu kan akkasumas jaallatamu jaallatu hin jaallata. Maali haati keenya naannoo goote qoraatti. Haati Kiristoos garuu dallaa keessatti sadeesse. Dhageessanii Beeteleem yookaan immoo dallaa horii keessatti sadeesse. Haati keenya firaashii gubbaatti mureesse. Dhugaa moo dhugaa miti? Dhugaa. Haati keenya maggaarrajaa keessatti mureesse. Haati Kiristoos garuu moofaadhaan inni isa martee samaa mataa isaa. Maal waan goote? Waan uffistu waan dhabdeef. Mee anaafise haati keenya maal nu goote? Haati Kiristoos garuu oolmaa guddaa. Ishiin abidda hoosifte haati keenya foon hoosifte. Dhugaa moo dhugaa miti? Nama foonii hoosifte. Haati Kiristoos garuu abidda harkaan qabachuu kan hin dandeenye Ibroota boqonnaa kudhan gubbaarratti qulqullichi Phaawulos kan barreesse dhuguma waaqni keenya abiddadha. Fuula isaa ergamoonni waaqayyoo dhaabachuu kan hin dandeenye lubratti baattee garaatti abidda baattee harkatti abidda baattee duratti abidda baattee baraatti wajjin godaante hin boohin jedhee lafa kattaa keessaa daa'ima ta'eeti lafa kattaa keessaa bishaan burqisiisee baasee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sirnatti waaqayyo waliin fakkaata. Eebiidha. Kattaa keessaa bishaan baasee isaan obaase jedha. Amma yeroo lammaffaadhaa fi gaafa kana mana namaa Tiimaan jedhamtuutti deemte jedha. Yeroo lammaffaadhaa fi mana nama biraa deemte. Haati waaqayyo gaafa isheen deemtu mana Tiimaan kana deemtee mee mucaan kun harkaa beela'eeraa fi gargaartonni warri muka jiran lafaana rakkataniiru fi mee midhaan naa kenni mee bishaan naa kenni jettee gaafa gaafattu jechuma hamaa sarraa sana. Kanarra kan caaluun taasifte isheen immoo ati bar dubartiin kana fakkaattu kun abbaan manaa kee maas hin baasu ture. Amanni kee garuu mana keessa baay'ee rakkisaa jira jettee gaafa isheen itti dubbattu gargaartuun ishee Kootibaa kan jedhamtu mana keessaa utaalaa dhuftee gooftaa Yesuus Kiristoos harka ishee keessaa fuudhee lafatti darbattee jedha. Haadha keenya dubara maaramii kaballaadhaa dhuftee jedha. Gaafa kana waaqayyoon akka daa'imaatti lafatti boo'ee jedha. Gaafa kana gargaara ishee Yoosef wajjin waan jiruudhaa fi yeroo kana hamaaramii haati keenya boossee isa fuudhuuf gaafa isheen gadi jettu hin fuudhin. Inni waaqummaa isaatti agarsiisutti gaafa inni jedhu Tiimaaniif Kootibaa lafti afaan bantee liqimsite jedha galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyoon galateeffadhaa. Isaan lamaan lafti afaan bantee liqimsite warra mana keessatti hafan immoo jaldeessaa fi qamalee ta'anii saroonni isaanii irraa eegaltuu isheen jedhu. Warri manatti hafan immoo jaldeessaa fi qamalee ta'anii saroonni mana sana keessa jiran immoo
ayah ini adalah kisah Dasyani isani jia mana saya kisah jeratan mana saya kisah jia jeratan ini ini kuni mereka minta aku pun kisah tiada tadi saya nak kosa aku pernah aku aja nak kosa di dalam sejarah dari dalam aku barati raja musia aku barati warna kan lafti apa bante likim sedeti raja musia aku barati arab ada orang berbadan isa aku barati warna kan lafti apa bante likim sedeti karena raja musia amma kan akan kau mode karena ada kita kulit baru marah yang muda cara cara aja jadi pun lafti apa bante sal likim sedeti warna mana tabari mau jadi setani kamalnya tani dagalat tinggalani isa aku ni aja mana cekik sejarah tani manusia yang akan jalan, karena mereka, ini karena depan sakit jatuh depan ini bodoh, berapa dia jatuh kami, berapa berarti dia mudah kami itu. Terus anda macam ni, syukur ni lah macam mana kita terus ni, kita si tidak tulis kan jalan. Gapa punya panno bubarat kita terus mana company mana, isam kulla mana kita terus ni, itu ni. Kulit yang ada yang berburu marah merah, cama mucashi, upana mucashi jalak itu. Gamu jibi orang macam itu nak ada gambar aku dah ni, hati wak ayam bosi. Amma kan abu dan mau himmah ya kan kilos kuni, latih sahaja ni je, latih nama baru bukan rakisa ada kertas itu. Amma ni mungkin tak bukan nama aja. Jadi nama latih nama banamina butana, bukan nama rakina kesat terbaga kan mereka. Dubartiin kun haadha mootii fakkaatti. Mucaan ishii immoo mucaa mootii fakkaata. Anaafati hattuudha. Boru hanna keenya kanaan qabamnee waajjira mootummaatti dhiyaachuun keenya hin hafu. Mucaan kun immoo dingata guddatee mootii ta'uu danda'a. Gaafa sana rakkina kana keessaa muraasaati qabeenya kana deebisnaaf kottu jedhe. Inni tokko gaafa jedhu inni daaknis jedhamu kun lakki jedhee bita. Gaafa ni jiru waan guyyaa har'a hojjennu hunda isaa fudhadhu garuu ni dubartii kanaaf naa deebisii jedhanii. Gaafa dhiiraas godhiiras gaafa jedhu ammas mucaa koo ajjeesuun mari'atu jedhu kuni jette. Uffannaan isaa fudhatameera wanti hundumtuu raawwatamee amma alana kana kan mucaa koo qofaadha. Narkaa ajjeesuufi gaafa jette inni dubara gubbaadha isaa dhaqu. Guyyaan du'a kooti guyyaa har'aa kanaaf hin taane gaafa jimaataa fannoo gubbaarratti kan du'a. Daa'imadhaan munna sana gaafa jimaataa fannoo gubbaarratti kan du'a. Jarri kun lamaan isaanii immoo bitaa nu watti fannifamu jedhu. Warri amman haatan kuni bitaaf nu watti fannifamu gaafa jimaataa sana. Gaafa inni jedhu isaan na ajjeesuun miti dhiisi gaafa inni jedhu amma xiiqos kan jedhamu kun qabeenya kan hundumaa deebisee fi meenatti kennatu sin gargaara. Siin baadha mucaa kee jedhe dhageessanii shiftaa daggalatti galuudhaan. Garuu jaalalli haadha waaqayyo lapheesaa waan rukuteedhaaf jaalalli Kiristoos lapheesaa waan rukuteedhaaf laphee minummaa isaa guyyaa masara waan banameedhaafi haadha waaqayyo harkaa fuudhee mucaa kana baatee jedha galanni waaqayyo haa ta'u. Mucaa kana baatee inni cubbama waan ta'eef waaqayyo immoo qulqulluu waan ta'eef baachuu hin dandeenye. Hin danda'a? Hin danda'u. Cubbamaan qulqulluu baachuu hin danda'u. Baay'ee dafqee jedha. Mucaan daa'ima xiqqaadha inni garuu nama guddaadha. Dafqee akka bishaanii keessa yaa'e jedha. Isa keessa. Maaliif waaqummaadha. Kan inni baatee jiru waaqadha. Isatti kan nama fakkaateera. Gaafa kana dafqee keessa gaafa yaa'u otuma isa baatee deemu aalbeen isaanii itti nama saamsuun akka butee cabdee jedha. Isa kaagaa butee cabdu isa mucaa kee akkasuma faataa jedhe. Otoo mucaa kee baatee deemu aalbeen kun cabee jedhee gaafa inni aaru fididee jedhee waaqayyo. Aku nanti kalau itu waktu kalian dua kali apa tu? Karena mau garasi gasing dari sini sesat. Aku masakin, dari mau tahu sama barat ayat ini, sebelum saya orang kita beri, sebelum saya pergi, ajaib kan agak aku itu saya ajaib sifatnya. Karena aku dah hal satu lagi di isa berada di negara negara ini, karena saya gak pernah macam tu, lalu mula syukur tu, lalu mau kayu lalu pertama. Jam ini Kristosin jadi bersama tidak kesini, laga mulut itu nasi. Lagni mulut gak mau urbau, ini warat bade, ofisa di warat bade, pura negara magala kese, dan tera adino kanjela muti kasih itu besar di urbau dia. Apa dari abuang dari warawati lagi, uang dari argati.
guyyaa sanaa geessee gurgurate sasaamanii walitti argateen isaa ta'uu walitti sanaa walitti argate warqee 300 jechuun qarshii guddaa jechaadha. Geessee gurguratee inni gara mana isaatti galee kanaa booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya sana keessa baay'ee jiraatan egaa waa'ee seenaa kanaa bal'aa jechaadha. Jarri kun Tiitoos kun gaafa guyyaa jimaataa Kiristoos faana fannoo gubbaarratti kan fannifame karaa mirgaatti. Maal jedhe mucaashii baatee itti laatee ta'e egaa yaa dubartii nanaa jedheen mucaa keessi baadheera jedheen meeshaa keessi deebiseera jedheen elaa mucaan kee mootii ta'uunsaa hin hafu jedheen mucaan kee kun mootii ta'uunsaa naaf ati immoo haadha mootii ani garuu hattuudha hattummaa kootiin gaafan qabamee waajjira mootummaa seenu mucaan kee mootii ta'uu danda'aafi itti naa himu. Mucaa gaafa sana kana gargaaruudhaafi kadhannaa guddaa jechaadha. Tazakkaranne iksoo boonsa ministiike abbootiin keenya kan jedhan yaa gooftaa mootummaa keessatti irratti kan jedhe namicha kana jechaadha. Ela mucaa keetti naa himi gaaf sana qabamee yoo dhufe hattummaa kootiin yoo dhufe akka mucaan keenya yaadatuudhaafi itti naaf himu waadaraaf jedhee ishee biraa deebi'ee jedha. Akkuma gaafa kanaa gaafa jimaataa gaafa fannifamu amma namicha hattuun karaa bitaa suni ammeen isaa keessaan baane maal jedhee waaqayyoodhaan fannoo irratti fannifamee maal jedha mi'aatoo waaqadha inni gaafa hin deebisnu jedhe sun atoo waaqadha ofii keessa bu'uuruun muuziqaa gaafa jimaataa gaafa inni jedhu inni karaa mirgaa kun dhiyoos inni gaafa isa baadhisu rakkina keessatti isa gargaaru sun inni gaafas qabeenya isaanii deebisee suni maal gammayyuu ammeenya keerraa gabbaane namoonni baay'een ammeenya faana jiraatu mootii guutuu jechaadha. Ammayyuu duuni keenya rigaa gidduutti adda galee booda lubbuun keenya booda rigaa amma sada ta'ee booda ammayyuu tasaamuu keetti hin deemne ati anaafati hattuudha fannoon kun nuuf ta'a jedhamas. Egeessanii anaafati hannee fannifamaa jirra inni garuu qulqulluu dhibbataman faana fannifamaa jira. Anaafati qabeenya namaatu barruu keenya keessa jira inni garuu biyya lafaa kana bilisa baasuu dhufee fannifamaa jira. Edda jedhee booda yaa gooftaa koo guyyaa dhufaatii keenya mootummaa keessatti yaadatu jedhu fannoo gubbaarra taa'ee gamma seensu. Gaafa kana waaqayyoon maal godhee chaappaa dhiiga isaa kenneef gaafa guyyaa jimaataa gannata waggaa 5,500 san guyyaa gaafa jimaataa kan ganna sana banee galee eenyu jennaan Tiitoos namicha karaa mirgaatti fannifame kana. Isa gaafa guyyaa rakkinaa maalanii gargaare sanadha. Isa gaafa guyyaa rakkinaa Kiristoosiin balaa keessatti baate sanadha. Isa gaafa guyyaa rakkinaa sana qabeenya ishii deebisee ishii dhaabbachii sanatu gaafa guyyaa jimaataa dhiiga Kiristoos fudhatee gammatti gaafannan bira ergamaan waaqayyoo gannatti itti raadamee ture sun waggaa 5,500 eegaa ture sun ati eenyudha biyyoon dhufte kunii jedhee gaafa isa gaafatu ati Museedha moo ati Eeliyaasidha moo ati eenyudha gannata kana seenuu kan dhufte jennaan lakki ani attichadha jedheen ani Musees miti Eeliyaasis miti gaarummaa hojjedhee otoo hin taane attichadha isa barahaasiin gammoojjii keessatti guyyaa gaafa sanaa isa baatedha. Isa barahaa keessatti isaa meeqa isaa qo'esaa deebisedha. Isa fannoo Kiristoos gubbaarratti wajjin fannifame dhiigni Kiristoos gaarummaa naa godaanaan gara kee dhufe malee ani qulqullummaan qabu gaafa inni jedhu mallattoo dhiiga Kiristoos waan qabuudhaafi gaafa guyyaa jimaataa isa gara gannaatti seene sanatu kana godhechaa kiristaanota. Kanaaf egaa kanaaf Tiitoos guyyaa gaafa isaa dhiiga Kiristoosiin gara mootummaa waaqayyootti galee. Kanaaf haadha waaqayyootiin warri gaarii godhanii gaarummaa isaanii isaaniitti deebi'eera. Inni gatii kana argateera jechuudha. Inni kan biraanii sanyii dubartittii warra jedhaman barumsa keenya xumuruuf gaafa kaanu sanyii dubartittii ari'achuudhaafi asha'arra dhaabbate yookaan immoo dalagaa dhaabbate kan jedhamu sana sanyii dubartittii warri jedhamanii warra hojii gaarii hojjetanii warra waaqummaa Kiristoositti amananiidha. Warra araarsummaa haadha waaqayyootti amananiidha. Warra araarsummaa qulqullootaatti amanan isaan kana sanyii dubartittii jedhe waaqayyoon mul'ata Yohaannis gubbaarratti kan waamamu kanaaf jechaadha. Kanaaf
أنا بزنس كنجا هراكنا أراسمها لكن يقول كل يوم يدوروا مارني كابنة دي هات كن يقول كل يوم يدوروا ماريام بيا أما ودي كن ينفتادي إسمه بيا سنا نمت كرام الكاسم نايا جت سجده أنا بزنس كنجا هراكنا إسحاق بيا من كذي مكاتب إسحاق كل باس نسلا نايا جت سي إسحاق من كل ما كتير فيه Kabenya korra mana ke tidak sana naya ada cici, isam negara di mana ke sana jar naya ada cici, isam syangkul kullu umat ke tidak naya ada cici. Wajibah rumah itu boleh hunduma, hati ke itu kullu ke boro mara ni merah patuca. Wani ke nisimbo, waka orma nama merah patu mili jecha. Karena Allah bersabda, ibu nama pun zaman segi ini wah mecara. Zaman itu dia hanjur mukuni, umpana di kami jadi angga sadasa जात इसान का नजर दूध खाना रखना ये नो बुरा सारे के नजर बारो मारनी ये नो क्या बोलिंग के जहाँ को तो आप बतानी कौन तो जलानी हाले के नजर दोनों मीठा गारन ये नो चुहा बाबुलानी जच्चा खाना आना बिजनेस खाना रबा ये ने खाना और इतने भी दाने उन्हें वाये मनवा कहियो वाये और मार के नजर बारो मारनी वाये क्रिस्टोस आना बिजनेस जच्चा वो आम निमन को लोमा यो खाने वो इंसान उड़ाने Barcu berbaksa itu. Dari mana jasa mana kena misalnya? Esi, mu. Obi kesan mana kena kena esi? Bani, wahai amanta kena yo barang mana ni? Mau tumba kayu tiga lor rakisah rekesan ta. Namni, hari ni dalam Abbasa dia katakan, bukan namamu, mana Abbasa, kayu beku berbaksa nanti. Waaqayyoon guyyaa ja'a guutuu laade guyyaa torbaffaa achi deemnee akka nuti barannu akka qaqqabnurraa immoo guyyaa ja'a hojjetan keessaa immoo birrii amma qabnu kudhanaa ta'u shanaa ta'u mana waaqayyootiif aarfata godhuudhaaf waaqayyo kan barbaadu kana guyyaa kana jalaa hafuun rakkisaadha jechaadha. Nahattanii isin namni waaqa hataa iyyuu nahattanii jedha. Dhageessanii namni waaqa isaa hataa isin garuu nahattanii. Karena nuti malam nasi itu kata deh, yoro kayu nana, kagonya kayu nana. Kamu aja yang itu kayu kayu kata yo, orang panau karena orang tu ada barang bawa kayu nana cak. Agesani, kamu punya sambal kaga nama kaani berapa pun cukup. Agesani kita tahu sambal kaga nama kaani ada nama tiga ada cukup. Hati mana ada nama hati kau nama sente, ojo ojo cukup. Bukan sente lah. Mana kayu tiga apa tentang ni? Taat ye kata apa kau kau entah apa tu? Yos enfam, mati ke saya yos enfam, ijo le ke santi yos ayam, macam ke santi sakit semua tak ada nama ke, ya tak berada nama ke, dua berada mu berada karena usin aja. Isi nak kisah ni, arka saya berada aku kamera kayu, mentua kayu, bakat ke rumah berada ni lecah. Manua kayu bakat aja rumah berapa juta. Manua kayu bakat ti abba ofi ada jam bakat beratan. Ada ofi bakat jam bakat beratan. Or boleh so yang gapati bakat jam bakat beratan. Kanan kali rana macam kesan. Isilah kita dah sebut nama. Dia kan kembali semani nama. Kantor tu semua juga nama. Namni mo yo sagalewa kayu berarti kau garam mabu sudah dah. Karena mencari seni sudah kota, bisa beras, bisa iras, tidak di kota. Segala wakai wahabaratan. Namun berada berbanding jauh segala wakai wahabaratan ini mana tu kolom makan namu jadi sini hakabat. Kapan namu? Kangkenya mesti deh? Iya mo, kangkenya. Amma nalu pun jurus kangkenya, dah harus kangkenya. Nama jalan tu jelas dah harus jelas. Nara bahasa wala menatna raja ni, akas ni kesawa. Amma tu jangan video malu. Idri bahasa Jawa ni. Mana pun kulumma garu, rawa makin wajib bukan. Asmat ajar, orang ni akan jadi nasihat ajar. Karena amma gak ada karam, batam itu tu ni. Oto ni kan kamu, oto wajib turan dia ni mana pun kulumma karena gua abu sumber bahasa. Inta aman tu, je no. Amma ada mau makan apa jiru, korban rabu dan lakan hunde, inta aman tu. Wah kayu nagar. Bayi ni dan lakan rumah hunde,
waaqayyoon akka lateeffannu waaqayyoon haa gargaaru. Warra kaayoo irratti waaqayyoon haa taasisu. Warra dhaabatee barsiisu waaqayyoon haa taasisu. Waaqayyo gooftaan immoo innarraan nu gahee namoota orgamarraan mana haa taasisu. Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos kanaan dhaabachiisee isiniin teessisee kan nu barsiisu. Kan nu gorse maqaan isaa kan ulfaatu kan jedhu haa ta'u galanni waaqayyo.